Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota maatii chaanala Azalaatu. Salaamanni xiyya kan onni rabuqee sinaagu jecha ilmaan Oromoo kan dhiiraa kan dhalaadha. Kan amantii musliimaa hordoftanii fi kan amantii kiristaanaa hordoftan. Akkasuma kan amantii waaqeffataa hordoftan hundi onni rabuqee sinaagu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii iddoo adda addaatti argamtan baga rabbiin guyyaa arraan tanaatiin isin gahee baga rabbiin anas walitti nu deebise jecha arraan tana gaa dubo viidiyoodhaan walitti deebinee jirra. Maali yaanni xiyya kaniin arraa haasa'udha walitti deebinee jirra hordoftoota keenya dubo bada Nasruudha. Nasruun nu jalaa badee akkuma barbaadu jirrutti itti fufnee jirra. Hordoftoota gaa Nasruu kana hedduu takkaan itti cinqamu jira. Hedduu takkaan barbaadu jira. Ijoolleellee if jalatti hiriirsee hedduu takkaan isa barbaadaa jira. Argachuu hin dandeenye hanga ammaan tanaatti. Ani dubbiin tiyyaa icciitiidha. Kana san ijee himullee hin fedhu. Namni hedduulleen barbaadaa jira. Gololchaawudilleen barbaadaa jira. Haadha manaa Nasruudha bira dhaqeetitti akkasitti tasgabbeessaa jira. Anilleen viidiyoo maraa hin jiru malee hedduu takkaan isaan barbaadaa jira. Bas guutumaan guututti ani viidiyoo marutti hin jiru jechuudhaan danda'a. Sababni isaatis akka iccitiidhaan barbaadu jira. Akka iccitiin tiyya na jalatti hin argamne. Maalirra hedduu takkaan jechuudha. Tattaaffii guddaa godhaa jira. Akkaan Nasruu arguuf maqaan kiyyaas na dhawamuu hin qabu. Miidiyaa irratti ol ba'ee viidiyoos maraa hin jiru. Sababni isaatii maaliif yoo jettan iccitiidhaan isa barbaadu jira. Garuu immoo hedduu takkaan namaas wali gurmeeffadhee ijoollees wali gurmeeffadhee gaafaan isa san bakka sanitti dhagee kaanis kanaaf ni jiraami. Amma hedduu yaanii dubbii baasee haasoo hin fedhu. Silaa akka kiyyaate ani guutumaan guututtu viidiyoo kaachuu hin feene. Arragaa maaliif aliin dhabame jechuun keessan hin oolamu jechuudhaafin viidiyoo kaayyadhee. Garuu ammoo ani tattaaffii guddaarraan jira. Gola aartii Oromoodhaa niin baasa. Ammaas taanaan boruus taanaan dubbiin tiyya iccitiidha. Haasoo hedduu hin fedhu. Garuu wanni ani isinitti himuu barbaade immoo humna oowwitu humna jabduu akkaan qopheeffadhee Nasruu barbaadu jiru qofa. Kana qofatti silaan oolee dasna ja'a. Maaliif akka iccitiin tiyya na duraa hin baane jechuudha. Saniifiin barbaade ani haasoo dheeraa haasa'uudhaaf iccitiin na jalaa bahaa. Hattaa illee namaanillee nan dubbatinaadha kalaas. Takkallee waa takkallee hin dubbatinaadha. Ani waan hin godhu gaafumaan godheen ittichi bahaan jeetiin namaan nan dubbatinaadha. Aliin akkas godhe akkana godhe miidiyaa irratti illee oliin bahinaadha. Akkumaan waan hin gartee aniin kun akkumaan gaafa Nasruun kennaadha walitti araarame je'ee gartee garuu akkuma hundattuu argamuu hin oolu. Osoo waan dubbadhees osoo waan iccitiidhaan dhoofadha jees akkuma hundattuu yaani iccitiin tiyya bahuu hin oolamtu. Garuu haa ta'uti ani hangaan danda'utti silaa iccitiidhaan dhoofachuu barbaade. Maaliif viidiyoo takkittiidhaan akkana je'ee maree kanaa'u kaniin amma dubbachuu jiru kanaa'u iccitii tiyya ni baafti. Silaa kaameeraadhaan waan malu'aan maaliif iccitiidhaan baasuu deemaas jala dalageetiin akkasitti isa ol baasuudhaaf deema. Haa ta'uti iddoo adda addaa bakkaan dhaqettis kaameeraa kaachaa hin jiru. Namaan sababa Nasruutti walloleenii isa baasuu qabda je'anii akkasitti isa miidhees kaameeraa irraa hin marre. Garuu immoo ani tattaaffii guddattiin jira.
Kanaaf hordoftoota kiyyaa Aliin maaliif dhabamii warri jettaniis hedduu takkaan tattaaffii jira. Hedduu takkaan tattaaffii jira. Nasruun ni mul'ata. Nasruun gollee aartiidha. Hara takkaallee hin dhaqu ni baafna. Onnadhee bu'eetiin Nasruu barbaadu jira. Dhugaa yoo isiniif himuu taate hordoftoota kiyya egaa iddoo adda addaatti argamtanii na daawwattan viidiyoo tana akkasitti Nasruu ni baasa. Yoomiyyuu taanaan abdii du'aa'ee ilmaan Oromootiin Nasruun ni baha. Rakkoo tana ni furraa. Inshallah jala tarreesseetiin anis namoota baay'ifadhee itti deemu jira. Amma rakkoo hin qabu. Abshir Nasruun ni baha. Ammoo jajjabeenya viidiyoo maree osoo hin taane ani Aashaas biraas dhaqeetiin jajjabeessaa jira. Ani viidiyoo maruu hin feene. Ani viidiyoo maruu hin feene waan hin ta'eef isii wajjiin na harkaa hin jirre. Maaliif iccitiin kiyya akka na duraa hin baane jechuudhaafi ani eegaan gaafaa jechuudha. Eegaan gaafaa Nasruudhaan barbaada jeebee huccuu dhaa'uu qayyarachaa hin jiru. Deemutti hin jira, barbaadutti hin jira, lafaati hin jira. Inni badee inni miidhamaa osoo jiru ani gammadee hin jiraadhu. Dalagaa xiyyaas dhaabeetiin jira. Waan inni irra jirus dhaabeetiin jira. Yeroodhaa fi hamma inni mul'atutti dalagaan xiyyaas gammachuunaaf hin taatu. Waa hundaa'uu dhaabeetiin jira jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti warri afaan Oromoo dhageessan du'aa'ii nuuf godhaadhaa. Nu bira dhaabbadhaadhaa. Ani waan hin godhu ol baasee hin himu. Ani waan hin godhu ol baasee hin himu. Ittumaan deemaa jira. Waan hin godhu jiru ittiin deemaa jira. Nu bira dhaabbadhaadhaa. Du'aa'ii nu bira dhaabbadhaadhaa. Warreen Nasruu barbaacha gamaa gamana fiiganii nu gargaaraa jiranis hedduu haa galatoomanii. Ilmaan Oromoodhaa rakkina Nasruurra gahe furuudhaaf jecha tattaaffii waan adda addaa godhanis hedduu haa galatoomanii ni galateeffannaa. Kanaaf gaa uummata keenya du'aa'uma godhaa fi koomantii jalatti illee Aashaas jajjabeessaadha. Homaan ilmi dhiiraa tokko eega dhalatee guddatee booda rakkoon ilma dhiiraarra ni geessi. Fatanaadha. Wanni hundinuu ni dhufti ni dabarti. Ilmi dhiiraa ni tumama. Waa meeqarra bu'a. Kuni waan jiraate ilma dhiiraarra. Kanaaf inshallah Nasruulleen akkumaan hangaafa dhiyoo manni kun na cafaqee waa meeqana godhee na rakkisee nyaataa dhugaatii malee mana keessan na hidhee akkasumatti an gaafa san bahe sanitti ammallee Nasruullee ni baha. Kunoo gaa hangan danda'utti asiifichi ce'eetiin laal rakkamee cinqadhee waa meeqa ta'ee ijoolleellee if jala ijaaree akkasitti Nasruu barbaadutti jira. Garuu harkachuu hin dandeenye. Garuu ammoo qeeqan waan inni irra ga'e takka irra ga'eetiin jira. Mistira dubbiin tiyya mistira waan taateef hedduu babal'isee haasoo hin feene. Homaa rakkoo hin qabu. Nasruun ni bahaa ni baasa. Anuu ni baasa. Innaa waan nama biraa dhiisi. Ammaas ta'eetis uummanni ijoollonni biraatis kan Nasruu baasuudhaaf tattaaffii godhaa jiran hedduu hamma hangana hin jaamne barbaadu jiranii. Uummata mujiriima Nasruu cinqaatii fi miidhaa jiru san akka malatti miidhaa jiru san harkaa ni baafna. Lubbuun namaa yoo numa hin duune soogidda ta'ee baqee hin badu. Ni turre malee ni urreetti boombiin. Nasruun ni bahaa. Haadha mana Nasruudha. Aashaa jajjabeessaadha. Du'aa'ii godhaa fi homaa rakkoo hin qabu. Ni baafna Nasruu ni baafna. Inshallah hamman viidiyoo biraatiin har'aan tana viidiyoollee maruu hin barbaanne viidiyoo gabaabdu tanaan maree Aliin maalirra jira akka hin jenne isinitti himeetiin jira. Dubbiin tiyya mistira. Aliin maalirra jira maaliif hin tattaafannee ni anaatitu akkana godhe nama takkallee biratti illee hoggaan dhaqe kaameeraa kaayyadhee haasawaa hin jiru. Sababni isaatis iccitii akkaan itti baasu naaf beeka jechuudhaafin akkasitti haala kanaan dhufe
ammallee viidiyoo tanarratti hedduu haasa'uu hin barbaanne garuu immoo haa ta'uti maaliif dhabama warri maaliif dhabamaa namni naan jaa jechuufi hanganaa ol ba'ee dhiifama naa godhadha obboleeyyan kiyya hedduun isin jaaladha oromoo tiyya hedduun isin jaaladha gaa namni akkumaan dhaamsa dabarsaa jiru oromoon walgoddoon hin barbaachisu warra akkasuun hin barbaachisu keessaafuu warreen biyya alaa jirtan Suudii Arabiyaa fi Yaman Suudii keessatti istaanaan Yaman keessatti istaanaan namni wal cinqaa jiru namuma biyya Arabaa keessa jiraatu jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya waliin cinqinaa akkana waliin godhinaa miidhaa adda addaarra waliin hin buusinaadha wal gurmeessaadha walitti tokkoomaadha durees uummadhaadha maaliif duree yoo namni duree hin qabne waa takka jireenyi isaatu rakkoodha akkamit jiraata kajuurraayin duree godhadhaa isiniin jechuu jira ilmaan oromoo keenya qaqqaalii ilmaan jaalatamaa waliin miidhinaadha dhaamsa kiyya kuni fuula duratti viidiyoo bal'inaan waan hin qabadhee dhiyaachuu jiru takkaa jira obboleeyyan kiyya biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaadha nagaan naa jiraadha